Harka fuuni akkam jirtu hordoftoota sagantaa siinqee keenyaa. Sagantaa siinqee keenyaa irratti dubartoota jajjaboo afeeruudhaan muuxannoo fi mudannoo jireenya isaanii irraa barachaa turuun keenya ni yaadatama. Egaan har'as sagantaa siinqee keenyaan dubartii jabduu tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Dubartii jabduun kun eenyu walumaan haa barru. Isin garuu hanga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'uun afeerraa keenya. Egaan afeerraa keenya kabajanii asitti nu argamuu keessaniif maqaa koof maqaa hordoftoota sagantaa siinqee keenyaan galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya wajjin wal haa barru. Hayyee na afeeruu keessaniif galatooma. Maqaan kiyya Olaantuu Gammachuuti. Haadha warraa Zariuu Wadaajooti. Haadha warraa Zariuun yookaan aadde Olaantuu Gammachuun eessatti dhalatanii guddatanii mee haalli ijoollummaa isaanii maal fakkaata ture? Lafti inti dhaladhe Harargee dhiyaa naannawa Galamsootti dhaladhe. Bakki inti guddadhe immoo Dirree Dhawaadha. Haga umrii waggaa 13 Dirree Dhawaatti guddadhe san booda qabsoo keessan galee qabsuma keessatti guddadhe sanii achitti immoo Finfinnuma keessatti hamma nagee jechuudha. Egaan waa'ee qabsoo umurii ijoollummaatti kan isin qabsootti seentanii jechuudha. Qabsootti seenuuf umurii ijoollummaa sanatti umurii waggaa 13tti maaltu isin kakaase? Wanti na kakaase waa'ee qabsoo sin beeku waa'ee Oromoo illee beekun ture. Adda bilisummaa Oromoo dhufe chaartara galanii namni hundi achi dadar dhaqee barataa namni hundi dhaqee barataa obboleessa kiyyaatu dhaqee na dura baratee gaafa shamarran hundi gaafa dhaqanii baratan anis yoon dhaqee baradhee shamarran hidhatanii deeman. Warra Tigree kana keessa shamarran hedduutu hidhatee magaalaa keessa deemee wanta hidhatee qawwee hidhatanii gaafa deeman nuti yoo deemnee yoo hidhanne jennee ijoollee hojii wal kakaasnee deemnee dadar dhaqnee baranne jechuudha. Yeroo sanatti kutaa meeqa barattu turtan nama barumsaa seentaniittu? Kutaa 8. Yeroo kutaa 8 bartanii egaan kan isin kakaase dubartoota hidhatanii deeman argitanii? Dubartoota hidhatanii deeman argee gaafa isaan magaalaa keessatti faa dhukaasan gaafa maal jedhan shamarran ta'anii dhiiraa wajjin gaafa lolatan mirga isaanii gaafa falmatan keenyas dhufe warri abaa'oo dhufanii dadar seenanii qabatan. Gaafa qabatan shamarranis achitti deemuu dhiironni achi dhaqanii baratu. Bakka nutis deemnee barannee jennee dheenee barannee achumaa nutis shamarran huboo ta'anii jechuudha. Maatii irraa diddaan sin mudanne gaafa achi deemtan? Nan mudanne. Maatiin kiyya maatii qabsaa'aadha. Duri isaan ijoollee ta'ee gaafa isaan waa xiqqoo haasaan hin dhagaa garuu addaan hin baafanne malee sargoo gabbii faa jiru maal jiru warra jira miti ni haasa'u maatiin ni haasa'u garuu adda baafadhee waan hin beeku hin qabu. Garuu akka maatiin kan koo qabsaa'aa ta'an hin beeka. Nuti maatii keenya keessaa nama 3tu qabsoo dhaqe. Ishiin takka ni wareegamte. Nuti lamaan ni jirra. Waa'ee karaa qabsootiin wanti na mudatee hin jiru. Maatirraa dhiibbaan hin jiru. Tole waa'ee Oromummaa sabboonummaa dhagaama guddatan sababii ta'eef gaafa qabsootti seentanii mormiin sun mudate hin jiru jechuudha. Mudanni haati tiyya baay'ee qabsooyituudha. Ni haasa'u namoota dhiiraa kana wajjin ni haasa'u asiin dabran halkanan jiru asiin maal jedhan gaafa jedhan ni dhagaa. Amma taa'ee gaafa ilaalu garuu edaan wanti sun waa'uma keenya kana waa'ee Oromooti. Waluma naasime karaa maatiitiin dhiibbaan narra ga'ee hin jiru. Yeroo qabsoo seentan sanatti gaa umurii ijoollummaadhaa sanarratti dubartummaan jira shamarran hidhatanii shamarran kana reefuu daa'ima waggaa 13ti. Haalli isaa akkam ture? Hin ulfaatu ture? Hin ulfaatu waan inni fedheetti seeneef waan inni barbaadeetti seeneef takkaan natti hin ulfaanne haalli qabsoo haga ammaattuu natti ulfaatee hin beeku. Yeroo san immoo yaangiidha. Kaanirraa utaallee kaanirraa wantaa jenna gammachuu malee wanti natti dhaga'amu hin jiru yeroo sana. Mee duuba deebitanii gaafa yaadattan haalli sun akkam ture yeroo sanatti? Haalli bareedaadha. Akka ammaan tanaa gaa sooshaal miidiyaan kun hin jiru maal hin jiru fakkoo if kaasanii maaliin kun hin jiru. Garuu nuti immoo katamaa keessas ni lollaa deemneeti bakka hogganoonni keenya nu ergan waan isaan nu ergan shamarran babbareedaa filanii magaalatti nu ergu. Deemnee bakka konfidensii qabnaa waan takka wanti nu mudatu hin jiru uummanni sabboonaadha. Uummata keessa deemnaa nu dhoysanii waan nuti barbaannu nuuf godhaa uummanni. Kanaaf qabsoo keessatti wanti na mudate hin jiru. Gammachuu malee jechuun waan hin fedhee fudhadheef fedhaan hin seene malee namni dirqamaan na geesse hin jiru. Haga ammaatti ittiin gammadaa jechuudha. Yeroo sanatti naannoo sanarratti qabsoodhaan bobba'aa turtan moo gara naannoo biraatti gara yookaan gara godina biraatti dhuftan? Nu godina biraatti Dirree Dhawaarraa dadar dhaqnee barannee dadarirraa gara Harawaa caasanitti gaafa barannee fidnu jechuudha. Asumaan wanni biran dabarree warra nu barsiise. Jaalladhii Gammadaa fa'aa Burisoo Boruu fa'aa hedduudha hogganoonni lakkaa'een fixu. Sagantaa siyaasaa Jaalladhii Gammadaan nu barsiise. Hoo jiraates
rabbi wal nu agarsiisa waan jiranis immoo rabbi rahmataa godhuuf kaayyoon isaan nu barsiisan haalaan waan nu keessaa badu nu barsiisne haa galatooman haa jiraatan isaantu nu barsiise jechuu barbaadeeti isaan dagadhee bira dabruu waan hin dandeenyeef kanaaf maqaa isaanii dhahee ammallee haa jiraatanii warri wareegames immoo boolla isaanii daadhiin haa guuttu qabrii isaa irratti bilisni haa daraartuun jedha. Egaan jaalladhiin gammadaa yeroo isaantu si barsiisaa ture jechuudha. Isaantu nu barsiise sagantaa siyaasaa isaantu nu barsiise nu barsiisanii erga nu eebbisan booda ramaddiidhaan karaa Arawaacaan deeman Dadareerraa gara Arawaacaa jechuun gara baadiyyaa jechuudha. Achitti ramadamnee achirraa gara Jaajaa ja'amaa hedduudha gaa naannoon sun hedduudha achi keessa sosso'aa turre jechuudha. Egaan qabsoo jechuun murtii yookaan murannoo cimaa barbaada roobni jira aduun jira beelli jira lafa fagoo miilaan deemuun jira sanarratti immoo dubartummaan jira. Egaan inni sun maal fakkaata ture mudannoo addaa wanti na mudateettan yookaan waan nama gammachiisu yookaan immoo wanta hin irraanfanne qabdani? Qaba waan hin irraanfanne waan hedduun qaba mudannoo illee hedduun qaba. Utuu chaartarii keessa jiranii jechuudha nuti hin beeknu hedduu hin beeknu duubbee waan jirruuf hin beeknu akkuma isaan chaartarii bahaniin guyyaa duraa dhuftee bariidhaa lola nu rabbante jarjartu bakka jedhamutti lola nu rabbante nutis lolaatuma if duubatti deemnee deemaa nuun jedhanii deemnee guyyaa isiin dura dhuftee lola nu rabbantu rukutamee jechuudhaan rukutamee asirra rukutamee ittumaan deemee jechuudha. Ittumaan deemee utuma deemnu ammas osuma lolloo dura dhaabbannee osuma lolloo bofa guddaa tokkotu mukni irraan bahee jira. Lafti asiinis gaaraa jidduu kana jirra nuti laga guddaatu jira wayyaaneen dhuftee nu jala seentee lolaatuma jirra. Achi ani hin argine beektaa dhaqee dhagaa seetiin itti hirkadhe bofichatti. Gaafa itti hirkadhu lakkaa inni afaan banee na liqimsuuf deema. Na liqimsuuf deema jaalquubsaa jedhama inni ajajaan keenya bakka jirutti rabbi nagaatti haa ta'u. Na liqimsuuf isa deemu kana argeeti jaarsi dhufee jalaa na darbe. Gaafa na darbu akkamiin na darba jeetiin qabu itti naanneffadhe. Itti naanneffadhee jennaan na sossobe jaarsi abbaa akkasii miti maal naan jee gaafan fuudhee na agarsiisu boftii afaan banee jira. Achiin nin kaadhe rasaasa dhiiseetiin karaa rasaasaatiin kaadhe. Gaafan kaadhuu dhaqee laga keessa gaafan seenu dhagaa akkanatti qaraa jira. Dhagaan qarri sun ammas miila na waraane. Mudannoo isa duraa jechuudha. Humaanatti hin fakkaanne sunis rasaasni humaanatti hin fakkaanne sunis humaanatti hin fakkaanne numa deemne. Duubatti deebi'aa janii deemnee dhiinarraa dhaabbachuu didee fincaan faanarra fincaan jaallan. Gaafa fincaan irra fincaan dhiinarraa dhaabbate. Humaa madaan kunis humaa takka natti hin fakkaanne. Numa deemne bakka duruma deemaa jiru dura deemnee osuma deemnu gara burqaa tirtiraa bakka jaan dhayne dubbee dhayne. Eegas booda sanumaa tokko nas hin madoyne waan tokkos nan taane deemnee bakka faca'insi dhufe. Faca'insa sanarratti nuti immoo ol deebine. Gara Dirree Dhawaa gaafa deemnu Dirree Dhawaa bakki dhaabbattu hin jiru laftee ati dhaabbattus hin jiru laftee itti gortus hin jiru. Bakka nama qabdii kaan hursootti guurtii kaan ni ajjeestii kaan maal gootii nuti dhokanneetuman as dhufe ani Finfinnee dhufee jechuudha. Haalli zarihuun hojjetti wal barreessanii jechuudha. Isaanis dhidheessarraa bahanii as dhufanii jiru. Haala kanatti maccaaftuu lamarratti wal agarree achumarraan isaatu haakima na geesse jechuudha. Ani madoo ta'eetiin isa bira dhufe. Madoo ta'een isa bira dhufee haakima na geessanii na yaalchisanii maal jedhanii achi eegammas asitti xiqqoo dhokannee booda lammatan deebi'ee bosona deebi'ee jechuudha. Bara meeqa ture sana yaadatti bara isaa? Bara 93 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Akka lakkoofsa warra biyya kanaatti hin beeku. 93 tureen dhumarratti ammas deemee jechuudha. Karaa bosonaa deemee 94 lammata deebinee bosona deebinee jechuudha. Bosona deebinee osoo bosona keessaa lollu osuma deemnu achi deemnaa as deemnaa osuma deemnu dhaabni deebi'ee ijaarame ammas. Ijaarramee addunyaa kana sodaachise. Nuti amma eegas booda fuudhanii ani tikaarrattis hojjedhe dabballummaanis hojjedhe waraanaanis hojjedhe hawwisoonis hojjedhe achirraa booda ol deebi'e. Ammas rukutameen ol deebi'een. Ammas rukutameen miila keessa rukutameen ammas Finfinnee dhufe. Finfinnee gaafan dhufu ammas zarihuunumaatu na wallaansisee ammas. Na wallaansisee gaafan takka fayyuu ammas an achi malee wanti na jalaa mul'atu hin jiru. Inninis na laalee gaa ija keessa na kaa'ate na gaafate. Na gaafate gaafa na gaafatu qaadhimaan qabdu hin jeen hin qabu naan jee.
hayyee gaa ergan qabaannee wal fuuna garuu bilisummaa booda wal fuuna jennee irbuu walii seenne jechuudha. Bilisummaa inninis bilisummaa booda malee wannaan qabu yaadan qabu ani tokkoffaa miseensa dhaabaati. Miseensi dhaabaa akkuma barbaade deemee hin heerumu deemee waan hin taane hawaasa keessatti hin hojjetu itti haga lubbuu tantee si balleessutti waan hin taane gaafa dheexee uummata keessatti hojjettu. Tole gaanii gabaafannaa jennee walii gallee ammas na wallaansanii ammas ni deebi'ee jechuudha. Inni sirba tokko hojjechaa ture yeroo sana sirba gir jedhu waan isaa kajuu tokko isa sirbaa isallee anillee ammallee sagaleedhaan jalaa qabeen lammata deebi'ee jechuudha. Ammas bosonatti deebi'ee osoo sossoonu bosonatti sossoonu achirraa ammas as deebine na dhukkubee xiqqoo akka wobaa beekame buseen na nyaattee na dhukkubeen dhufe wal'aanamiif na erganii isuma bira na ergan ammas as gaafa dhufnu jaallan wajjin dhufne jaallan warra ijoollee loltuu wajjin dhufne asitti mucaan tokko cimaan joffee jaama nu jalaa kufee gaafa na dhukkubu nin dadhabee waraqaan kiyyas xalayaan eenyummaatis isa harkatti qabame ani baay'ee na dhukkubee ture achi inni wareegamee jennaan asumattiin ciisee achi xalayaa na ergan isaan achuma taa'ee bakkuma jirtu san taa'ee janii na erganii asumaanin zariuun biratti hafee jechuudha. Asumaanin zariuun biratti isaan na hayyamnaan zariuun biratti hafee malee hayyamaan alatti adda bilisummaa Oromoo keessatti hayyamaan alatti deemtee yoo achitti wal jaalattee jechuudha. Wal jaalachuun ni jira yoo wal jaalatte ni gabaafattaa bilisummaa booda wal fuuna jetteetiin dhaabni kan keessii beekaa yoo hireen kan keechi ga'e yoo lubbuun kan keechi ga'e wal fuutaa jechuudha. Kana naamusa hedduu na barsiisee jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Anaaf jechuun anaaf mana barumsaati waa hedduun itti bare. Maatiin ani keessatti dhaladhes maatii nama guddaadha. Hawaasaa hojii jiraachuu beektii haati tiyya rabbi rahmataa godhuufi. Ishirraayis waa hedduun baree itti dabalataan immoo adda bilisummaa Oromoo hawaasaa hojii akka itti jiraattu hawaasa naannoo wajjin akka itti jiraattu keessa dabartee sabaa fi sablammii wajjin naannoo kan kee warra jiranii wajjin akka itti jiraattu isaantu gadi faginaan na barsiisee jechuudha. Haa galatoomu dhaabni adda bilisummaa Oromoo ammas. Sababii madaa'uu keessanii fi abbaa warraa argattanii jechuudha. Sababa madaa'uu kiyyaatii fi sababan qabsaa'een inni isaa argadhe. Haqa isaas dho'isuun narra hin jiru inni amma lubbuun hin jiru. Anaaf ammallee akkuma na bira jira. Qalbiin isaa na bira jira hojii jirra. Namni immoo lubbuudhaan wal biraan uma deema hundi keenya jaallan meeqaaf nu biraan kufe. Ani amma fakkeenyaaf natti haarayaa miti jaallan hedduu shamarranis woboos haa ta'u hedduu irraan tarkaanfannee biraa deemna. Waadaa waliin qabna. Yoo madooyitellee yoo diinis madeessellee wal dhiistee wal biraan deemtu. Wal fudhattee deemta wal harkistee deemta. Yoo immoo namni sun gatii hin qabnellee lubbuu hanga keessaa baastutti lubbuullee keessaa baaftee irraan tarkaanfatta. Akkasii zariuun sanaaf jaala qabsooti. Jaala qabsootis abbaa warraatis obboleessas abbaas anaaf laayibirariidha zariuun. Waan inni adda bilisummaa Oromoo keessatti hin barree hunda isarraa waan hedduu waan hin baradheen qabaa jechuudha. Sigalee cichuu qabsoo irratti cichuu ani duraan ijoolleedha akkuma sitti hime. Loluu fi waan isaan nu ajajan alatti hojjechuu kana malee waan hin beeku hin qabu. Isa bira gaafan dhufe garuu isarraa waan hin barree waan hedduudha waan hagan lubbuun dabrutti beekumsarraa baree jechuudha. Qabsoo jechuun maal akka ta'e hedduu isarraan bareen. Qabsoo jechuun ani yoo kiyyaa duratti qabsoon qawwee fuudhanii diina rukutuu maal rukutuudhaan natti fakkaata ijoollummaa waan hin qabuufi. Isarraa garuu qabsoo jechuun beela'uunis jira dheebochuunis jira of tahanii deemuu waan qabatte san irratti cichuu beelti akka duuba naman deebifne daarulleen anaaf zariuun jechuun yeroo itti daarrellee qabna yeroo itti beeloonis qabna garuu inni waan tokko beelees jee wanta inni irraa deebi'u hin jiru dhabees jee wanta inni irraa deebi'u hin jiru kaayyoon isaa kaayyoodha kaayyoon isaa ammas borus galma geesse kaayyoon akka waa hunda qabdu akka beelas qabdu akka dheebus qabdu cichanii deemuu of tahuu ofitti amanamummaa isarraan bare hedduun isarraa bare jechuudha. Eeyyeen egaa akkasumatti maa jirtanitti jalqaba yeroo karaa argeerraa madooftanii dhuftan isaa biratti isaantu si yaalchisaa ture deebitanii ammas erga yaalamtanii fayyattanii booddee qabsootti deebitanii ammas yeroo lammaffaaf yeroo dhukkubsatanitti isaan biradha kan isin dhuftanii egaan isaanis qabsoo keessa turanii asitti gahee hojii qabu turamoo maaliif as turan isaan yeroo sanatti? Zariuun artistiidha gaajii macaaftuu lamarra sirbuu asitti sirbuu isaan ni qabsaa'u isaan ni qabsaa'aa cimaadha yeroo sanis baay'ee qabsaa'aa cimaadha. Macaaftuu lamaa jira gadaa baandii jira.
hedduutu jira isaan gaa Finfinnee kana miila tokkoon dhaabu isa bira dhufna inni waa qabaateeti isa bira ka dhufnu warri dhaabaatis isa biratti kan nu ergan inni waa qabaatee miti gatii itti amananiif gatii inni qabsaa ta'eef isa biratti ijoollee loltuus biratti ergu gaafa namni madaa'illee biratti ergu inni qabaatee miti yaa beekamtii waan qabuuf nama waan beekuuf namarraa fuudheen wal'aansisa. Dooktara kanallee doktoroota haakimoota warra Oromoo kana isaatu beekaa bira nu geessa fudhatama waan qabuuf jechuudha. Gonni abbaa keessa jiruuf ifaa jettee Oromoon. Inni waan qabate san waan itti cichaa ta'eef isatti nu ergu amma gaafa yaadadhu. Namni biraas hedduudha. Garuu isatti nu ergu nuti inni beelee achi geessaa mana haakimaa geessaa nus anis sabuma kanarratti wal barreessitti hime. Kanaaf inni baay'ee qabsaadha inni yeroo sanis. Isaa fi Ilfinash fa'aa biratti nu ergu Ilfinash qannoo biratti nu ergu. Jara lamaan bira gaafa dhufnu ni rafnas isaan biras ni nyaannas ni dhugnas isaa fi Ilfinash jechuun addaan tokkuma isaan. Ilfinashis baay'ee qabsooytuudha. Baay'ee nama cimtuudha. Jechuun nama fakkeessinedha. Fakkeessitu ishiinis. Ishii biras ni dhufna. Ni nyaanna nyaata nuu kanniti uffatallee nuu bitti ishee waa'ee dubartii waan beektuuf waa hunda nuu gooti. Asumaanillee ishillee galateeffachuun barbaada. Nama waa hedduurraa barreedha. Qabsoof dubartummaa akkamitti ibsitu isin? Qabsoo fi dubartummaan ni cimas hin cimus. Shamarran oboo amma qabsoon dubartii walumaa galatti ni cima. Haalaan cima dubartii gaafa siin jiru dubartiirra waa hedduutu jira. Garuu immoo qabsoo dubartii gaafa jennu ifitti amantee fudhachuudha. Waan tokko sammuu kan kee amansiisuudha. Gaafa sammuu kan kee amansiiftee wanti dhiiraan adda si godhu hin jiru. Wanti dhiiraan adda si godhu hin jiru. Ati ifa ta'uudha tokkummaan iftummaa qabaachuudha. Jaallan warri qabsaa'onniinis shamarran achiin dhiiban akka ofitti ilaalu nuti tokko waan biraa keessa dabreellee gaafa nuti dhukkubullee isaan nu gargaaru wal gargaarta. Gaafa amantee sammuu kan kee amantee fudhattu qabsoon dubartii hedduu cimaadha. Qabsoo keessatti dubartiin qooda olaanaa qabdi. Qooda cimaa qabdi. Hammana jee madaalee sitti himuu hin danda'u. Osoo dubartiin hin jiraanne qabsoon kun asuun ga'u. Oromoolleen if hin bartu. Wareegama hedduu keessa dabarreeti shamarran oboo amma warri waan kana fakkeenya ta'e hedduudha. Warra akka Juukii Bareentoo fa'aa jira. Warra akka Ayyaantuu Dagaa fa'aa jira. Kuuloo Jaalataa fa'aa jira. Kuulanii Habroo fa'aa jira. Hedduudha warri si lakkaa'ee siin fixu gaafa sagantaa biraa irratti jaallan biraatis waan jiraniif jaallan biraatii wajjin kan naannoo haasofnu ta'a. Qoonni shamarran oboo qaban qooda cimaadha. Lola keessatti illee waan ragaa bahuudhaan shamarraniif jechuudha dubartootaaf waan ragaa bahu shamarran gaafa lola seentullee lola keessaan deebitu. Lolarraayis hin deebitu. Gaafa siyaasatti as deebites siyaasaadhaanis tokkoffaadha shamarran Oromoo. Dhiirti teenya inumaatu dhiirti nan komatinii malee na komachuus hin danda'a waan hin beeku dhima. Osoo shamarran hin jiraanne osoo dubartoonni Oromoo hin jiraanne dhiironni Oromoo laafoodha. Laafoodha. Waan hin jeef hin qaba. Gaafa lola seentullee yoo shamarran wajjin jiraatte konfidensii godhatanii lolu. Gaafa as deebitu gaafa magaalaa keessatti deebitus ati abbaa manaa kan kee haa ta'u obboleessa kan kee haa ta'u dhiirotuma Oromoo yoo ta'an gaafa ati jajjabeessitu gaafa ati wajjin onnee godhattee hojii deemtu ni jajjabaatu jechuudha. Dhiironni kajabaa ta'an ka cimaa ta'an dubartoota Oromoo osoo hin jiraanne qabsaa'an ta'anii piroofeesara illee ta'an baratanillee piroofeesara digirii meeqa ka argatan gatii dubartoota wajjin jiraniif haati manaa fakkeenyaaf haati manaas cimtuu ta'uu qabdi. Dhiira tokko kan fuula duratti jechuuf ooftu jajjabaadhu jechuuf dubartiidha. Dubartiin qooda olaanaa qabdi. Abbaa manaa isiitis haa ta'u obboleessa isiitis haa ta'u barnoonnis qabsoodha beekte. Qabsoo keessatti amma haala qabsoo jennu keessatti yookaan siyaasa qofaa yookaan qawwee dhahuu qofaa miti. Haalli hawaasa keessatti jiraattu mataansaa haalli nama hojiitti jiraattu haalli abbaa manaa tokko hojiitti jiraattu qabsoo guddaadha. Haalli mucaa kan keetti guddiftu haalli daa'ima kan keetti guddiftu yookaan obboleeyyan kan kee yookaan uummatuma Oromoo kana gaafa itti barsiistu qabsoo guddaadha kunu. Qabsoo jechuun siyaasaa fi wantaa qofa osoo hin ta'in qabsoodha kunu jechuudha. Kanaaf dubartiin bakka olaanaa qabdi. Nuti gannu qabuu hin danda'u eenyuyyuu dubartii Oromoo jechuudha. Osoo nuti cimuu baanne abbaan fedhe cimaadha haati jettu. Amma fakkeenyaaf Zarihuun cimaadha jenna. Fakkeenyaaf irratti hin fudhadha.
rabbi rahmataa godhuuf cimaadha inni. Innis cimaadha garuu osoo nan hin jiraanne hin cimu inni. Ani maaltu na cimse ani xiqqoo siyaasas baradhee xiqqoo kaayyoos baradhee haala waadaa irbuu kanas waan hin baradheef osoo anamma dubartiidha. Isaa wajjin wal fuunee bakka ni laaffannaa ni jiraannaa jireenya mataa keenyaa jiraannaa maali osoo hin jenne dhiira waan ta'eef xiqqoo laafuun isaa nafu. Ani garuu guyyaa tokkollee waa'ee jireenya kiyyaa waa'ee mana kiyyaa wajjin haasa'ee hin beeku. Waa'ee qabsoo wajjin haasofna haala kamiin biitti teenya bilisoomtii haala kamiin mirga abbaa biyyummaa argannaa wajjin haasofna nin jajjabeessaa nin cimsaa konfidensiin gabbee dubbataa jechuudha. Osoo nan lallaaffisee hoo hayi lakkii nuti jireenya mataa keenyaa godhannaa jireenya mataa keenyaa jiraannaa akka nama kamittuu ni jiraannaa osoo nan jee dhiira waan ta'eef abbaa manaati waan ta'eef deebisuu hin danda'a. Garuu duubaa qabeetiin achitti dhiibaa jechuudha. Kana sii galee yoo dubartiin cimte abbaan warraatis obboleessinis hundinuu cimaa jechuudha. Kana. Kanaaf egaa dhiira cimaa dudduuba dubartii cimtuutu jira kan jedhamuufis kanaafidha. Egaan isinis akkuma kanattidha kan isin naa kaaftanii. Egaan gara gaa'ela keessaniitti isin deebisa. Sababii dhukkubaan dhuftanii asuma artiitti Zarihuun biratti haftanii abbaa warraa keessan godhattanii haftanii. Mee akkam ture yeroo sana haalli jiruuf jireenya keessanii? Haalli jiruuf jireenya gaa qabsuma irratti walitti dhufne inninis waan qabu mana xiqqishoo tokko kireeffatee jira. Achuma keessa waliin ta'aa turre. Ifirraa gaxeeyna jara ifirraa gaxeeyna malee namni waa'ee jireenyaa waa'ee wanta manaatis illee wanti namni yaadu hin jiru. Asiin nutti dhufan amma qabu amma dhufanii qabu amma ani qabsoo achirra jechuudha. Qabsoo bosonarra qabsoon isaa hojii dabarseetu natti cime. Hedduu natti cime garuu rabbiin naaf laaffise malee haalaan inni sodaatu inni waan barbaade dubbataa akka barbaade haasaa maccaaftuu lama irrattis waltajjii irrattis waan barbaade haasa'ee gala. Ani amma isa ajjeesu jeetiin lubbuun as keessa na seenti. Boodarra waan hin godhamnaan ofirraa wajji deemutti ka'e. Ulfantee mucaa aanolee ishii hangafa. Ulfateetiin duukaan deema akka namarraa eegu. Ani maal fudhadheeti gaa namni isa jala na ramadee hin jiru. Ani xiqqoo waa'ee tooftaa lolaa kanas waan hin beekuuf akka waardiyaa isaatti hin jala deemu ka'e jechuudha. Waardiyaadhaa jalan deema. Utuun jiruun mucaa tanan hin de'e. Gaa arra deetiin borumtii hedduu nama qaqqabu kaana sirra. Namoota gurguddaa warra Finfinnee keessa jiran namoota ni jiran jaan hedduu hidhatti galchanii. Isas ni hidhu jeetiin nama antan lubbuun as keessa na seenaa inni waan tokko sodaatu ni deema. Ani de'ee bakka nin ka'ee gaafan ka'u waan tokko hin jiru gaa manni hammam takka amma dubartiin amma utuun amma deebi'ee da'e natti tola. Natti tola maaliif jenna amma namni gaafa inni argu namni da'umsaafis waan hunda qopheeffatee maali ani hin beeku san hunda. Ani nyaataa nyaanne siin jechuu hin danda'a. Nama tokko jira isaa wajjin nama warra jalduuti dooktar jedhama qabsaadha innis rabbi lubbuu isaa araaramuuf du'ee jira. Isaa fi isaan kana lamaan irratti dee'e beekta. Achi bakka isaan namichuma kanaan na tajaajilaa maal jedha waa'ee tajaajilaatis hin beeku. Ijoollee sadiin de'ee ijoollee sadiin irrattu ishii tokko immoo deetuun mana keessaa ni ari'an. Mana kireeffannee keessaa jechuudha. Maaliif mana keessatti asitti da'uu hin qabdu jedhanii na ari'anii fudhanneetuma olii gadi hin deemna. Mana kiraa gaafa barbaaduudha kan ittiin kireessanii warri habashaa kunis yaa'uun bila Zarihuun hundeemee akkaraayyawu yeroo jaan hunda qabu. San hunda keessa gaa bu'aa bahii kana hunda keessa dabarree jechuudha. Egaan akkuma kaastan magaalaa Finfinnee keessatti haalli mana kiraayillee rakkisaadha haalli isaa. Sana keessatti ijoollee kana guddisuu keessatti isin cimina dubartii cimtuu ta'anii qabsoo keessattidha kanan baradhe jettaniittu. Mee akkam ture haalli ijoollee kana guddisuu ulfaataa baay'ee ulfaataan turre? Haalaan ulfaataadha. Haalaan ulfaata. Hedduu ni ulfaata jechuun hin ibsu. Garuu ni ulfaata jenneetuma bira dabarra. Haalli ijoollee kana itti guddisee haalaan ulfaataadha. Ni ulfaata. Qabannee olii gadi hin deemnaa jarri dhuftee isa qabdii na biraa qabu. Na biraa fudhatanii deemu. Daa'iman qabamoo isa duukaan deemamoo nama hin beeku waan tokko hin beeku yeroo itti abdii kutadhee faatu jira jechuudha. Garuu san hunda keessa inni yoo hidhames hidhanii reebanii dhiinirra yaa'ee fidanii ammas gatu manatti. Maaliif akkanas reeba yoo jennee nan reebnee ja'a utuu dhiinirra jiru. Utuu dhiigirra jiru utuu reebamee dhufu nan reebnee ja'a. Anaatu cinqama.
Anatu cinqama malee inni waan tokkotti fakkaatu. Ani hara tokkoon daa'imanii noosisaa nyaadhellee garaan qabu. Bakkin ciisulleen iddoon ati ciistulleen iddoon ati itti jiraatullee mana namaati kiraadha rakkisaadha. Ijoolleen gaafa gabbaatee balbala dura taphattullee maaliif taphattes hin jiru akkamitti taphattes hin jiru. Ani bakka takkatti ni lola beektaa warra mana sikireessee deebi'ee ijoolleen kan kee asin taphatin hin jiru. Bakka yeroon itti reebu faan qaba onneen na buttee jechuudha. Obsineetuma ammas achirraa deemnee ammas bakka biraa gallaa Finfinnee kana keessa dhiyoo tana lakkaayetiin gara mana dhibbaatiin lakkaa'e kan itti galle jechuudha. Osuma deemnu asiin osoo deemnu amma gara Buraayyuutti achi deemne osuma Finfinnee keessa waliin geenye jechuudha. Hedduu ulfaata haalaan ulfaata garuu yoo Rabbi nama laaffisee uma laaffata. Arra gahee gaafa naasa'u amma waan salphaa fakkaata garuu waan salphaan turre waan hamaa ture. Kanaafuu hammana kana kan ijoolleen tun guddatte barnootaan immoo ciccimoodha beektaa ni barsiisu Oromoonni ni barsiisu kana bira dabruu hin danda'u. Zariin waan jaalataniif uummanni zariin waan jaalatuuf mana barumsaallee ni kaffalu ijoolleedhaaf manni barumsaallee ni barsiisa. Kasi dhibu keessa mana kiraa kana keessa gaafa olii gad deemnu zariin hojiin qabu waan takka hin qabu. Gaafa kiraan ga'u garuu abbiyyeen jaananis zariin hin juunan amma afaan guuteetiin zariin jee malee zariin hin juunan hedduu safuudhaanaaf jechuun akkuma nama kamiyyuu amma namni obbo zariin jaanime anilleen osoon akkas jedhee natti tola garuu micoon ishiin hangafa abbiyyee jettiin. Anis isuma jalaa fudheen abbiyyee ja'an. Kiraan manaa gahee bar gaafa jennuun waaqayyo jiraa jeetuma deema. Gaafa deemu immoo manni kiraa sannuma kafala tokkumaa dhufee irraa kafala uummanni Oromoo jechuudha. Gaafa mana keessaa illee raashina finnullee dhumee gaafa jenneen waaqayyo jiraa jee deema fideetuma dhufaa jechuudha. Mana yuunifoormii ijoollee ni bitu. Waa hunda bita uummanni Oromoo ijoollee kanaaf jechuudha. Qooda cimaa irraa qaba ijoollee kanarraa. Akka gaariitti barsiisan mana barumsa dhuunfatti barsiisu waa hunda barsiisu jechuun uummanni Oromoo kun beektaa uummata miskiina jechuun uummata garraamiidha. Karaa itti siin dhufee karaa itti si gargaaruu dhaba. Maaliif jennaan zariin yeroo san riskiidha. Nama riskiiti. Nama isaa amma fakkeenyaaf wayyaaneen booda irratti fa'aa ni dhiiftee isa farraa dadhabanii dhiisanii nama isa wajjin dhufee hariiroo qabu. Nama isa dhufee harka fuudhu nama isa wajjin deemu qabu kaate dubarra deemte. Kana jecha karaa itti nu gargaaruu dhaban malee uummanni Oromoo uummata cimaadha. Garuu diinaatti adda si dhorga malee achuma keessattuu rakkinuma san keessattuu tahee ijoollee kana barsiisan haga sadarkaa yuunivarsiitiitiin gahanii rabbii gaditti tokkoffaa rabbiin haa galatoomu. Itti aansee immoo uummata Oromoo hedduun galateeffachuu barbaada maaliif jennaan zariin gabbee guyyaa tokko dalagee fideen beeku. Anis akkasuma nama dalagee osoo naan jette amma kana dalaguu hin beeku jechuun beeku. Garuu uummatuma Oromoo kanaatitu barsiisee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo haa galatooman. Gara isaaniitti yoo isin deebisuu barbaade harma ulfaataa kana keessa isaaniitu yeroo tokko qabsoodha sirba jettu tokko kan isaan hojjetanii. Mee haalli sun akkamittiin yaadattu maal fakkaata ture yeroo sirbichi hojjetame? Sirba wallaansoodha qabsoodha kan ibsan. Sirba san dur sirbe. Dur sirbe inni sirba sana irra deebi'ee sirbe. Irra deebi'ee sirbee gaafa irra deebi'ee sirbu anaatu sagaleedhaan anaatu jalaa qabe. Sagalees ni yaalaaf beektaa ni gargaara maaliif namni dhufee isa gargaaru hin jiru ni sodaatu. Si akkuma reefuun tana siin jee namni ni sodaatasa. Kanaaf sagalee isaanis xiqqoo waan hin yaaluuf sirboota isaa anaatu sagaleen jalaa qabarra hedduu. Wajjii naaf inni sodaan dhugaanii deemna magaalaa keessa. Bakka hundaa hundi dhayinaa namni garuu halaalumatti nu laalee ijuma jaalalaatti nu laalee nu bira dabraa. Kan sodaan immoo konfidensii qabu immoo itti siqeetuma dubbisee nu bira dabraa. Kanatti eegas booda hin oolu sirba jiru kana dhalootaan guddisa kajuu eegas booda hojjetee anillee sagaleen wajjin hojjedhee jechuudha. Sagaleen illee gargaaraa turtanii jechuudha. Gargaaree waa hundaanuu ni gargaara. Lubbuu isaanii amaaru jecha afaan Oromoo ta'aniitu kan isaan Oromoodhaaf dubbachaa turanii haala mijatu keessatti haala mijanne keessatti kun immoo maalirraan isinis cimni isaanii akkuma jirtu ta'e isinis immoo jajjabeessuu keessan isinis cimtuu ta'uu keessanirraan kan ka'edha. Amma boqotaniiru mee maqaa isaanii maal yaaddanii jirtu? Egaa faawundeeshiniin utuu ta'e sila zarihuunii miti namuma biraatiifuu nama gartee guyyaa tokko Oromoodhaaf beelee guyyaa tokko Oromoof rakkate
maqaa isaaniitiin maqaa nama beekamaatiin waan tokko godhuun dirqama ta'a. Ani amma gaafa awwaala isaa san waanuma afaanirra na fideen beeku waan sagantaa akkasiitillee hin qabu. Waaqumaata afaanirra na fideen faawundeeshinillee maqaa isaatiin akkuma namuu mataa keessatti qabatuuf hin haasa'e. Haga ammatti illee namni na gaafatee illee hin jiru waa'ee faawundeeshinii saniitis waa'ee maqaa isaatiin waan tokko dhaabbatu wanti ani yaales hin jiru. Ani haga ammatti keessummaan irraa hin cinne keessummaatu nutti yaa'u jira manaa illee hin baane. Namni na gaafadhees hin jiru namni na gaafate illee hin jiru. Utuu naa danda'ame wanti ijaaramu kunis wanti godhamu kunis beektaa xiqqoo namas ni barbaada. Faayinaalillee ni barbaada. Kanaaf namni na gargaaru jiraannaan uummanni Oromoo namni na gargaaru biyya keessaas biyya alaatiis namni na jajjabeessu jiraannaan maqaa isaatiin waan tokko miti wanni lama sadii osoo dhaabbatee maqaa Zarihuuniitiin haa ta'u malee ana qofa laallatu kun waa'ee maqaa Zarihuun. Zarihuun uummata Oromootiif jiraate. Kan irraa inni boqotes uummata Oromooti. Inni fakkeenyaaf maatii isaatiif waan tokko waan inni godhee hin jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolluma amma inni ijoolleen Oromoo hundi ijoollee isaati. Kana inni waadaa na galche amma dura. An ijoolleen Oromoo hundi dhalootan guddisa waan hin je'eef ijoolleen Oromoo hundi ilmaan kiyya. Ijoollee firee sadii qofa fuutanii ijoollee isaatiin naan hin jiina. Ani ijoollee tanaaf osoo waa gochuu barbaadee gaafan Ameerikaa dhaqe. Wanti hundi erga dhumeef akka ijoollee geessuuf wanti hundi erga dhumeef dhiisee dhufe. Maaliif dhiistee dhuftaa jeetii itti gadde? Gaafa sanii itti gaddeen jireenya keenya keessatti haga wajjin jiraannu. Gara waggaa 27 akkas wajjin jiru. Gaafa sanii itti gadde gaafa inni dhiisee dhufu Ameerikaa irraa jechuudha. Maaliif dhiistee dhufta jennaan na amansiisee garuu booda dura ni naare. Maaliif ijoollee kana barii achi geessitee ijoolleen kun achitti baratu. Waan fedhees illee yoo ta'e ijoolleen tun achitti jireenya mataa isaanii jiraatu. Maaliif fixanii jeen achirraa namni bilbilee natti himan. Akkasitti dhiisee deemee naan jedhanii natti himan. Maaf akkas gootaa jennaan. Wantiin akkas godheef ani qabsaa'aadha jee. Ani qabsaa'aa ta'ee dhalootan guddisa jee dhaloota Oromoo haan lolatti ficcisiisee kaan siyaasaan mana hidhatti hiisisee wantiin an ijoollee tiyya firee sadeen Ameerikaa geessee achitti baradhaa jiruuf maali? Kana naa deebisiin an jee deebiin dhabee jechuudha. Nama qabsaa'aa tokkorraa kun hin eeggamu. Ijoolleen fireen sadeen aanoleen meetiin mudamaan waan ijoolleen Oromoo argatan waan ijoolleen Oromoo tahan ta'uu malee ani warra duraan irratti maaliif hin qabsaa'ee warra ni qabsooyna jee ijoollee isaanii biyya alaatti geessu. Ni qabsooyna jaanii amma fakkeenyaaf ijoollee isaanii biyya alaatti geessu firaa fi fira hunda biyya alaa geessu. San irratti dhugaadha duraan dubbachaa ture maaliif akkas godhuu jechaa ture. Gaafa inni immoo deebi'ee kanaan ijoollee tiyya qoftiidhaaf hin qabsooyne ilmaan Oromoo guutuudhaaf hin qabsaa'ee ijoollee firee sadeen kana fuudhee gaafa achi geessu Zarihuun maal qabsaa'aa jaamaree olaantuun maal qabsooytuudha jaamtiree. Kunis hin deebinee gaafiin jennaan bakka dhiisii achumatti dhiifama naa godhiin jeen. Sirriidha immoo gaafiin isaa deebiin isaa sirriidha na quubsee jechuudha. Namni qabsaa'aan tokko uummata hundaaf qabsaa'a malee wannaadhaaf hin qabsaa'u. Maatii fi qofaaf hin qabsaa'u. Uummata Oromoo guutuudhaaf qabsaa'a deebiin isaa na quubsee jechuudha. Egaan ijoolleen keessan haadha jabduudha kan isaan qabanii mee isinirraa maal barachaa jiru akka keessan kan ta'an cimina akka keessanii kan qaban jiru ijoollee keessan keessaa kan sirriitti ba'an. Egaa cimina akkamitti fakkaate maatiin ijoolleen takka haaluma maatiin itti guddattuun guddatti ijoolleen akka abbaati beekta qabsaa'oodha qabsoo keessatti dhalatanii qabsoo keessatti guddatanii hawaasuma nuti isaan lafaa kanaan waamuma qabsoo nama haasa'uu dhaga'u namni mana keenya dhufu namni amma bakka biraatti siyaasa haasa'u mana keenya gaafa dhufu garuu siyaasaatitti mul'ata isaanuu akkas ijoolleenu. Namni bakka biraatti siyaasa haasa'u mana keenya gaafa dhufan abbiyyee bira gaafa dhufan maaf siyaasa haasa'u jiru. Abbiyyeen nama siyaasaa waan ta'eef waarraa baruuf dhufanii haasa'u. Ani akkamitti guddise akkasiga. Keessa isaanii immoo waa'een qabsoos ni jira waa'een Oromummaas ni jira hundinuu ni jira akka jirutti jira. Garuu akkana babahanii if mul'isuu kana maal kana xiqqoo wanta irraa ta'a malee haala qabsoo isaan dhiisiiti warri nu bira ta'an warri nu biratti guddatanuu haaluma qabsoo kana keessatti guddatanii kanuma narraa baru jee yaada ciminuma kana narraa baru jee yaada jechuudha. Ishee addolaantuun dhumarratti dubartootaaf dhaamsiin qabdan maaltu jira? Dubartootaaf dhaamsinan dhaamu dubartoonni cimuu qabu. Dubartoonni bakka hundatti cimuu qabu. Sagantaa siyaasaa irrattis
waanuma hunda keessatti dubartiin galtee cimuu qabdi. Dhiira qofaaf jennee wanti nuti dhiira qofaaf kenninu hin jiru. Bakka hundatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka takka gaafa dhaynu walgahii wayii maalii gaafa dhaynu Oromoon akkuma beekamu waaqa kadhatee sagantaa isaa banata. Gaafa banatu dhiiruma qofaa ol yaa'ee waaqa kadhata. Ansunillee na arsitii jechuudha. Maaliif jennaan dubartiin waaqan kadhattu bahanii dhiiraa wajjin kadhachuu qabu. Waaqa isaanii galateeffachuu qabu. Bakka hundatti sagantaa siyaasaa keessatti bakka hundatti dubartiin dhiira keenya jajjabeessuu qabdi. Duukaa deemtee abbaa manaas obboleessas ilmoos waan hundaa'u uummata Oromoo hunda ijoollee ammas tokko kan hin dhaamuuf dubartoota Oromootiif kuni kiyya kuni ganda abaluuti kuni akkas jechuun qabdu tokkummaa qabaachuu qabdi. Tokkummaadha. Yoo olaantuurraa waan tokko ta'e yoo olaantuun rakkoo tokko rakkatte dubartiin nuti waliif iyyuu qabna. Ati yoo rakkatte ansiif iyyuun qaba. Wanni anarraa baran dubartoonni tokkummaadha. Anamma ergan maatii kiyya biraa deeme takka maatii kiyyatti deebi'een beeku. Eegan ijoollummaan maatii kiyya biraa deeme haati kiyya ni duute abbaan kiyya ni du'e nama kiyya hedduutu du'e takka dhaqeen beeku Harargeen. Anamma eessa dhalatte gaafa naan jaan Harargeedha jechuun hin qaana'a. Jechuun namni lafa dhalate numa hima jechuuf hin hima malee wanti nan zari'uun irraa barees kana. Ati eessa ati maaliidha nama ju'uun fedhu nama lola. Anilleen akkasuma jechuudha. Dubartoonni keenyas dubartoonni Oromoo akkas ta'uu qabu. Cimuu qabu. Dhiira keenya duubatti deebisuu qabna. Achi bahuu qabna. Haasa'uu qabna. Dhiirota keenya wajjin teenyee waa'ee biyya keenya irrattis mari'achuu qabna. Waan hunda irrattuu mari'achuu qabna. Dubartoonni Oromoo duraanuu cimoodha. Cimoo jechuu miti. Cimoodha. Dubartoonni Oromoo haalaan cimoodha. Ammas cimnee achi haa baanu tokkummaa haa qabaannu. Haa wal gaafannu. Haa wal barbaannu. Hundi keenya yoo dadhabne ji'attillee ji'a lamattillee wal agarree dubartiin waan ati beektu ani beekuu dhiisuu hin danda'a. Waan ani beeku ati beekuu dhiisuu dandeessaa. Walitti yoo dhufne garuu waa hedduu uumuu dandeenya. Waa hedduu wannaa gochuu dandeenya. Dubartoonni keenya cimuu qaba. Dubartoota keenyaan immoo cimaa duratti deemaa gaafan jiru abbaa manaa tuffachuu obboleessa tuffachuu miti. Abbaa manaas kunuunsuu qabdi. Abbaa manaa jabeessuu qabdi. Ilmoo isii jabeessuu qabdi. Ijoollee isii seeraan guddisuu qabdi. Abbaa manaa isii seeraan jiraachisuu qabdi. Dubartiin akkas ta'uu qabdi. Cimaa gaafan jiru dubartootaan kaa gaafan jiru abbaa manaa keessa mana keessas cimuu qabdi. Keessaa'u abbaa manaa laafaa darree jennaan darree laafaa'u haati manaa ciccimsuu qabdi jabeessuu qabdi. Kanaaf dubartoonni Oromoo cimaa bakka jirtanii hundi keenya haa wal quba qabaannu kan baadiyyaa jirtan kan magaalaa jirtan hundi keessanuu cimnee dubartoonni keenya fuula duratti adeemnu maaliif biitti nu malee hin qabdu. Yoo nuti laaffannee nu hundi laaffata. Kaboo nuyi kan da'u nuyi ka ijoollee guddisuuf rakkatu nuyi ka deebi'ee immoo gaafa diinni ilmaan keenya nu jala ajjeeftu. Ilmaan keenya gaafa rakkatan kararratti gaafa hafan kan rakkatu dubartii waan taateef dubartiin cimuu qabdi waan hundaanuu. Nuti yoo cimne wanni hundinuu nu cimaa. Haa falmannuun jaan dubartoota Oromoo hundaan haa falmannu gaafa jiru qawwee dho'inaa miti. Qawwee dha'uu qofaa miti. Haa falmannu jechuun haa wal cimsinu. Haa wal cimsinu. Boo'icha kanallee haa walirraa dhaabnu. Ilmaan keenyas akka